Bisuu seeraa keessa deebii boqonnaa ja'a lakkoofsa ja'a amma torbaatti achirraa iskiriinii irraa garuu afurirraa kaaseen maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa. Fuula 220 macaafa qulqulluu isa duraati kan hin qabu. Yaa Israa'el dhaga'i, Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha. Ati Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Dubbii ani har'a si abboomu kunis garaa kee keessa haa taa'u. Isas keessa deddeebi'i ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana keessa teessuu, karaarras yeroo adeemtuu, yeroo ciiftuu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Ati akka milikkitaatti harka kee irratti isa hidhadhu. Ija kee durattis karrarra'e haa ta'u. Michichila balbala keetii fi karra keetii irrattis caafi. Dubbii Waaqayyoo. Akkasumas Isaayaas boqonnaa 54 lakkoofsa 13 duwwaarra jiru nan dubbisa. Ani Waaqayyo ilmaan kee hundumaa nan barsiisaa. Yommus nagaan ilmaan keetii guddaa hin ta'a. Ameen. Kadhanna gabaabsine. Amanamaadhaaf tolaa kan taate, amanamummaa keetiif tola keetiin saba kanaaf yeroo hundumaa waan gaarii kan qabdu, ulaa bantii Waaqaarraa dubbii kee isa gaarii akka ati nutti roobsituudhaaf si kadhadha. Diinni saba kanaa kan hidhame haa ta'u, anaaf arraba koo naa saaqi, saba kanaaf laphee garaa isaanii isatti dhaggeeffatan saaqi. Yeroon kun guutummaatti kan kee duwwaa haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jiraataatiin. Ameen. Noora. Galanniif ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoon amma dubbisee seeraa Waaqayyo saba Israa'eliidhaaf kennu maal gochuu akka isaan qaban kan dubbatudha. Isarra dhaabannee dubbii sagalee Waaqayyoo baranna. Har'as torban har'as. Kanaafi qalbiidhaan gochuu yaala. Qabxiin keessa jiru qaqqabachuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Booddee irratti mari'achuus sababii dandeenyuuf akka waldaa kiristaanaatti. Jalqaba waan laman dubbachuu barbaada. Innis barsiisi baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati. Barsiisi baay'ee barbaachisaadha. Adaraan dhaggeeffadhaa. Haalli keessa jirru, yeroon keessa jirru yeroo hamaadha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 barichi yerichi yeroo gadheedha wanta ta'eef isin gowwoota hin ta'inaa akkamittiin akka deddeebitan haleelladhaa ilaalaa'edha. Yeroo gadheedhaa fi haala gadhee keessa jirra. Karaa baay'ee akka yeroo faarfannu dhimma maaliin qabaa hirkadheen ciisa akka jennu miti dubbiin cimaadha. Innis Waaqayyo nama hirkachiifnaan maqaan isaa eebbifamu hirkachuun gaariidha. Garuu akkuma Phaawulos jedhee yeroon kun yeroo gadheedha. Keessumaa isteetii gadhiifamaadhaa fi liberaal gadhiisiin keessa baay'ate keessa jirra nuyi. Isa kanas maaliif akka jennu isinitti himna tokko tokkoon yeroo torbee dhuftus haa ta'u sababiin isaa wanta tangible ta'ee, wanta sirrii ta'ee, wanta caafamee, wanta darbee dubbannaa hoduu yookaan guugilii irraa funaannee miti. Kanaaf isteeta gadhiisii badan isteetota 14 Ameerikaa jiran keessaa the worst akkaataa jireenyaa keessa kan jiran tokko Minisootaadha isin jechuu yaala. Barsiisi baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa barsiisi jira yeroo hundumaa barsiifama. Waldaa kiristaanaa kana keessatti yoo xinnaatee torbanitti guyyaa 5 sagantaan jira. Barsiisi barbaachisaa ta'uunsaa Waaqayyo jalqabaa kaasee amma dhumaatti barsiisa. Rakkinni isaa garuu fedha barachuuti. Barsiisi jiraachuu isaa caalaa barachuun irra caalaa barbaachisaadha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo raajicha Hoseedhaan akka dubbatu boqonnaa 4 lakkoofsa 6 sabni koo beekumsa dhabuudhaan manca'eedha. Waaqayyo dhabuudhaan hin manca'u. Namni Waaqayyo yeroo hundumaa jira. Otuun hin argin nu argate, otuun hin barbaadin nu barbaade. Waaqayyo otuun cubbamaa jirruu dhiiga isaatiin karaa ilma isaa nu qulqulleesse ennaa nutu barbaadee dhaqe miti. Isa barbaadee dhufe Waaqayyo yeroo hundumaa yeroo barbaadanii achuma jira. Beekumsi garuu barbaacha barbaada. Beekumsi barbaacha barbaada. Kanaaf qabxii keenya keessaa
iddoo nama dubbise keessaa waan lamaa waan guddaatu jira barsiisammaa keessa. Inni tokko dubbiin har'a sitti dubbadhu abboommiin si abboomu kuni garaa kee keessa habulu isa keessa deddeebiitii ijoollee kee barsiisi michichila godhadhu balbala kee irratti rukutadhu karra kee irrattis rarraafadhu yeroo karaa adeemtus yeroo kaatus yeroo raftus yeroo maal taatus yeroo hundumaa abboommiin koo si wajjiniin haa ta'u jedha Waaqayyo. Yeroo itti lafa keessoo hin qabaatin jechuusaati. Maa inni kuni tokko iddoo nama dubbisee wanta nuyi gochuu nurra jiru dubbata. Inni lammaffaan wanta Waaqayyo gochuudhaaf jirus hin dubbata. Hankeenya duwwaa miti. Kanaaf akkuma amman isinitti dubbadhee dubbiin Waaqayyo yeroo hundumaa gadi baanu wallinnu rafnus teenyus balbala keenyattis sabni Israa'elii yeroo karaa isaan irra gadi ba'an ammaa warri dhattanii ilaaltan ani dhaqee Israa'eliin hin ilaalle karoota isaanii irratti ergaan Waaqayyoo abboommiin Waaqayyoo caccaafameera. Karaa deemtan hundumaa abboommii kurnan argitu waa'ee ijoollee argitu waa'ee nama guddaa akka horii guddisan akka caakkaa kunuunsan akka sana caccaafatanii qabu. Maayedhaa kelloota kee irrattis barreessi caafiidha saabii ta'e. Balbala yeroo gadi ba'an nama Israa'el ta'e balbala isaa irraa abboommii Waaqayyoon abdan balbala isaanii irra jira. Karaa isaanii irra jira lafa rafan jira. Kanaaf yeroo raftus yeroo kaatus jedha. Hankeenya eessa akka jiru Waaqayyootu beekaa. Egaa Waaqayyo balbala irratti akka maxxansinu akka nuyi amanaadha jennee of argisiifnu barbaade otoo hin ta'in keessa garaa keessanii keessatti dubbiinsaa caafameera jedha Phaawulos. Mee ameen. Mee ameen ameen. Warri garaa keessan keessatti laphee keessan keessatti Waaqayyo abboommii isaa barreesse. Qorontoos 2:3 kaastanii dubbifattan dubbii Waaqayyo abboommii Waaqayyo gabatee dhagaa irratti otoo hin ta'in garaa keessan irratti barreeffame qalamaan otoo hin ta'in immoo dhiiga hafuura Waaqayyootiin barreeffameedha. Warri sachi keessaa qabdanii balaan amma dubbadhu keessaa hin baatu. Fakkarsuudhaan hin baamu, lallabaan hin baamu, ililleedhaan hin baamu, afaan haaraa haasa'uudhaan hin baamu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya namaa keessa yeroo jiraatu makaraa nurra jiru rakkinaaf ariisaa adamsa ijoollee keenyaaf nurra jiru Waaqayyo seera isaatiin cabsa. Mee ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Erga akkasedhee erga nuyi raawwannee booddee maayedhaa Isaayaas 54:13 amman dubbisee ani Waaqayyo ilmaan kee hundumaa nan barsiisa. Nagaan ilmaan keetiis immoo guddaa hin ta'a baay'ee hin ta'a. Dhimmisaa nuuf Waaqayyootu walii gala jechuudha. Har'a kallattiidhaan kan irratti dubbannu waa'ee oola deemaa keenyaati, waa'ee ijoollee keenyaati. Dubbiin sagalee Waaqayyoo maal jedha bara duriitii kaasee isa jedhu innee gara hankeenyaatti immoo fidachaa deemna. Yeroo torbeen keenyatti fufu gara hankeenyaatti fidannee nummoo maal gochuu dandeenya? Maal gochuus dandeenya? Namoonni maal gochaa jiru? Nummoo eessa irra? Maaltu immoo deemaa jira? Seera maalii nurratti ba'aa jira? Seera maaliitu ijoollee keenya irratti ba'aa jira? Nummoo faccisuudhaaf humna qabna moo hin qabnu? Hin dandeenya moo hin dandeenyu? Warri kaan danda'aniiru moo hin dandeenye? Attamittiin mannaaguu dandeenya? Waa gochuu dandeenya? Iseen nu walitti argisiifna. Kanaaf Waaqayyo nu wajjiniin hojjechuu sababii barbaaduuf isin kana godhaa seera kana ani immoo ijoollee keessan nan barsiisaa jedha. Waaqayyo ijoollee keenya nuuf barsiisu. Ameen. Mee ulfina kennaa Waaqayyoof inni ijoollee keenya barsiisa. Maatiin akkuma jennu maatiin waraansa guddaa keessatti kan uumamedha. Maatiin jalqaba organized ta'ee walitti dhufee tumsamee akka dhaabbataatti dhaabbatee gaa'ila Addaamiif Hewaan. Isaan gidduu kana diiguudhaaf seexanni akka seenee waan anarra isinii lallabu miti erguma gooftaa fudhattanii waan dhageessanidha. Ergasii booddee abaarsi maatiitti dhufe kuni ijoollee Addaamiif Hewaan gidduu diinummaadhaaf jibba kaa'uurraan Abeeliif Qaayel wal lolsiisee Abeelin du'ee Qaayelin ajjeesse. Hamminatu Qaayelitti galee amma haadhaaf abbaa bira darbee ijoollee attaakii gochuutti ka'e jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya haala amma jiru kana haala amma deemaa jiru kanatti adeemuuf kaleessa immoo maal ture? Seexanni ijoollee irratti qiyyaafata. Har'a duwwaatu hin ta'in waggaa 4,800 waggaa 5,000 duraa kaasee seexanni ijoollee irratti
saba tokko balleessuu yeroo barbaadu, saba tokko hacuucuu yeroo barbaadu, saba tokko nagaduu yeroo barbaadu. Saba tokko nagaduu yeroo barbaadu, dhiiga saba tokko dhuguu yeroo barbaadu, gabbachuu yeroo barbaadu, aarsaa dhiigaa yeroo barbaadu, maqaa yeroo barbaadu, horii yeroo barbaadu, kaleessas har'as bifa isaati adda adda malee kan inni xiyyeeffatu ijoollee keenya. Ijoollee keenya. Fariyoon mootiin biyya Gibsii seera ba'uu boqonnaa 1:22 irraa ijoolleen dhiiraa battala dhalatanitti hunda isaanii akka galaana Abbayyaatti naqan kasaan dhuman abboomii kenne. Ijoollee galaanatti naqaa jedha warra dhiiraa. Maaliif dhiira ajjeesaa iji namaa kan hin namni ittiin wal horuu dhiira keessa jira. Kanaaf yoo iji du'ee wanti biqilu hin jiru. Warri durbaa garuu haa jiraatanii dhiisaa jedha. Isaan yeroo isaanii eeganii umurii isaaniitti yookaan dhukkubata ajjeesaa kan dulloomanii du'u dhiirri hin jiru taanaan namni wal horuu hin danda'u. Kanaaf ija ajjeesuudhaaf ija. Nuuf immoo durbas dhiiras haa taatu ijoolleen ija. Ijoolleen biqiltee waa taati. Ijoolleen biqiltee waa taati saabitee biqilaa kutuudhaaf ijoollee kana hundumaa galaanatti naqaa jedhe. Galaana Abbayyaatti. Maaliif akkasedha? Maal ta'e Fariyoon? Fariyoon kan inni barbaadu saba Waaqayyoo cabsee bituu barbaada saabiteef jalaan ka'iin yeroo jiraatanii teeknooloojiin isaa miidhaan saba sana hammaataa saabii dhufuuf ijoolleen kun ka'aniitu nagadasaa, hacuucuusaa, balleessuuf reebuusaa, gaddeebisuuf bituusaa kana falmuu danda'u saabii ta'eef baay'inaan dubbittiin gadheedhaa. Fariyoon waan isinitti himaa. Har'a namni tokko waa gochuu hin danda'u. Nuyi immigraantiidha. Maqaa baay'ee qabna beektuuni. Maqaan keenya dhuman qabu kana dura isinitti meera. Maayinoritiidha maqaan keenya. Maqaan keenya immigraantiidha. Maqaan keenya aliensiidha. Aliens warra iddoo biraatii dhufe biyyi kan isaanii kan hin taane. Maqaan keenya naturalized taane. Ergaas dhufnee nama taane jechuudha. Nature jechuun nama jechuudha. Yeroo citizenship taatanii naturalized ta'an nuun jedhu. Nama taarreefu jechuudha. Erga Ameerikaa dhufne. Erga Awurooppaa dhufne nama taane duraan nama miti jechuudha. Isin galee maqaa baay'ee qabna. Garuu kan isin dhibu namni tokko jijjiirama guddaa fiduu akka danda'u sodaa Fariyoon irraa kaasee sitti agarsiisa. Fariyoon maaliif sodaata? Gurbaa tokkitti miliqxe du'a jala. Gurbaa tokkichi miliqe. Gurbaa tokkichi haadhi isaa balaa jalaa miliqsite. Maqaan isaa Musee jedhamu du'a ta'e Fariyoonitti. Abidda ta'e Fariyoonitti. Waaqa tolfamaatti abidda ta'e. Galaana daangessutti abidda ta'e. Waaqa tolfamaatti abidda ta'e. Tokkittiin jalaa miliqxe bara. Har'a Waaqayyo tokkittiin miliqsinaan hojiin Museedhaan hojjetame har'a Waaqayyo hin hojjetu jennee yoo amanna ta'e nuyi amanaan jirru jechuudha. Waaqayyo tokkittii lamatu kaatee seenaa jijjiira. Mee ameen. Warri kana amantan hin godha dhala kootiin jedhaa Waaqayyo ulfina kennaa. Hin godha dhala kootiin. Sodaa Musee argitanii sodaa Fariyoon tokkittiin otuu warri du'an sun hundumtuu hafaniiru ta'e maaltu ta'aa ture? Museen eessatti guddate? Namoota har'a ijoolleen keenya galaana isaa keessatti guddatan waa gochuu hin dandeenye jettaniif har'a ergaan isinii qaba. Warra ijoolleen keenya galaana rakkinaa, galaana ejjaa, galaana diraagii, galaana timboo, galaana muuviin taanee waan hin taanee ergaan taanee keessatti guddatan waa gochuu hin dandeenye jettanii harka marattan isuma duriin isinitti agarsiisa sarraamin. Museen eessatti dhalate? Rakkina keessatti dhalate. Museen eessatti guddate? Mana Fariyoonitti guddate. Mana Fariyoon keessa faarfannaan hin jiru, lallabii hin jiru, abboommii kurnan hin jiru. Mana Fariyoon keessa dhiiga jira. Mana Fariyoon keessa ijoollee liqimsuu jira. Mana Fariyoon keessa seera ijoollee nyaatutu ba'a. Museen achuma keessa jira. Museen eenyurraa barate? Ani hin danda'u warreettaniif isinitti hima. Harmeen Musee PhDs, degrees, mastersis, theologies, mythologies hin barre.
Dubartii tokkittiidha. Mana Fariyoon keessa garboonni dhuman qaban haasaa kan danda'ani namoota baay'ee jira. Isheen garuu barumsa hin qabdu. Har'a yoon isin gaafadhe dubartii qaxalee akkas tokkicha nama kanaa baastee saba Israa'eliin waaqa tolfamaa keessaa baafte kanaa waldaa kana yoon gaafadhe namni 5 caalan maqaa ishee natti himu. Amma yoo harka baastanii natti himtanii nan jaalladha maqaa harmee Musee. Har'a namni of tuffatu yoo jiraate harmeen Musee mana Fariyoon keessatti kophaa ishee turte garuu ilma ishee barsiifatteetti. Mi'a meenadhaa? Ilma ishee barsiifatteetti. Achitti dhalate. Ilma ishee barsiifatteetti. Maal godhe Museen waan yeroo achi ba'e. Kolleejjii isa kam galee? Kaawunsilingii isa kam fudhate? Saayikooloojistii kamtu wajjin hin ture? Hakiikimii kamtu wajjin hin ture? Luba isa kamtu dhaqee gorse mana Fariyoonitti. Garuu akkaseedha. Museen yemmuu nama ga'aa ta'e. Seera boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Museen yeroo nama ga'aa ta'etti gaaf tokko gara sanyii isaatiitti gadi ba'ee hojii isaa ba'aa ulfaataa isaanitti ta'ee hin ilaaleedha. A single person. Waaqayyo harmee Musee eebbisu. Lallabamteen beektu garuu. Waggaa 29 lallabee guyyaa gaaf tokko Yokaabee nama jedhamtu harmee Musee lallabeen beekuan. Garuu ilma ishee isa isheen du'aa baastee lallabnaar. Kanaaf warri ijoollee koo danda'ee seera biyya kanaa baay'een faranjiitu baasaa faranjiitu dhuman qabu warri jennoo jiraanne torban dhuftu isinitti agarsiisuu dandeenya seenaa mana barumsaa tokko nama 6 ta'anii akkuma keenya Afriikaatii dhufanii seenaa mana barumsaa tokko kan jijjiiran ijoolleen keenya kanan barattu laabireerii kana keessa macaafni kun taa'uun irra hin jiru biyya nama 6 ta'anii iyyanii seera mana barumsaa jijjiiran Iiriin Minisoodha nama 6 qaxalee Afriikaatii dhufte sana kana yoon jedhe gaarii miti nama 6 ta'anii seenaa jijjiiruu danda'u. Kanaaf Museen mana Fariyoonitti yeroo guddatee dadhabbiin haadha isaatii immigiraantii ta'uun haadha isaatii mana namaa taa'uun haadha isaatii barumsa dhabuun haadha isaatii garaa ishee keessa jaalala mucaa isheen qabdu minaaffaa saba isheetiin qabdu mucaa ishee gola keessatti qaxaqaxxee guddistee gadi baaste Israa'elitti. Harmeen Musee harma duwwaa laatte mini. Akka inni orman ilaalleef harma haadhaa hoosiste. Akka inni garbummaa ormaa jalatti warra dhiiga dhangalaasu jalatti bora akka inni dhiiga dhangalaafneef gola keessatti bobaa jala kaa'atte kaasuutti baatte seenaa Israa'el barsiiste. Inni lammataa isa Fariyoon godhe itti aansee saba Israa'el waan isaan godhan. Sabni Israa'elii waaqa tolfamaadhaaf ijoollee isaa aarsaa godheera. Hisqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irraa sabni Israa'elii akka isaanii waaqayyo irraa galagalanii ijoollee isaanii aarsaa godhanii waaqa tolfamaadhaaf kennan in dubbata. Waan isinitti agarsiisuu barbaada. Waa'ee ijoollee aarsaa godhanii seexanaa Moleekiif kennu waaqa warra Sidoon waaqa warra Kana'aan isaaf kennu Asheeraaf kennu sabni Israa'el yaada 3 qaba ture. Dhageeffadhaa yaada nuyi qabnu an keessaa piikii godhaa booddee. Har'a ijoolleen keenya yeroo isaan dhuman, yeroo isaan xuuxan, yeroo isaan suusiin dhuman, yeroo mataan naannoo, yeroo depressed ta'an, yeroo abbaan barbaade maqaan kee ati dhiiraati durba ta'uun kee hin beekamu ganaan ittiin jedhan, yeroo isaan kindergaartanii keessatti dhiiraaf durbii hin beekamu isintu booddee murteeffatanii barsiisan. Yeroo sanaa yaada maalii qabna? In the very near future, yeroo dhiyoo keessatti nu keessaa namoonni ulfaanii dhaqanii hospitaala keessatti da'an mucaa isaanii yookaan dhiira yookaan durba kan jedhu sartifikeeta birth sartifikeetii akkam fudhanneen isinitti hima. Gender neutral jedhanii kaa'u mucaatu booddee murteeffata. Amma isaan irratti hojjechaa jiru. Kanaaf waraqati baay'een beekaan caafaa jira. Namni tokko namni lama akka Musee dura dhaabate garuu mucaa keenya dhiira yookaan durba innee sartifikeeta fudhannee galla. Hin godhaa Waaqayyo. Godhaa. Hin godhamne Waaqayyo. Isaan garuu fixaniiru.
Rakkina keessa jiru tokko tokkoon yeroo biraa walitti agarsiisuu dandeenya. Maaliif biiziidhaa hin hojjennaa yerootti dubbisnu hin qabnu, yerootti ilaallu hin qabnu, yerootti walgahiidhannu hin qabnu, yerootti seenaa dhaggeeffannu hin qabnu, yerootti waan nurratti adeemaa abidda nurratti boba'aa jiru kana ilaallu hin qabnu. Sababiin isaa biiziidhaa ijoollee guddifnaa waan adda addaa jira. Nyaachifnee fi gabbifnee fi garuu seexana isaaniitti gadi baafnaan malee. Israa'el yaada sadii qabu. Inni tokkoffaan waan Waaqayyoon waaqessan fakkaataniitu Abrahaam iyyuu ilma isaa Isiyaaqiin Waaqayyoof dhiyeesseedhanii, Abrahaam garuu ilma isaa Isiyaaqiin hin qallee, Waaqayyo jaalala isaa erga irraa argee booddee hoolaa hidhame kennee fi hoolaa qale malee Isiyaaq hin qalamne. Isaan immoo akkuma Isiyaaq godhe Abrahaam godhe gooneedhanii Hisqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 39 iddoo qulqullaa'aa keessatti jedha. Ilaa waan isaanii mana koo keessatti godhanedha. Iddoo qulqullaa'aa keessatti aarsaa Waaqayyo jiraataa fedhanii ijoollee qalanii dhiyeessu turan. Hin fakkeessu, isa dhugaa fakkeessu. Har'a kan isin dhibu eessa yoo dhaqxan balaa ijoollee keenya irra jiru qoricha qophaa'u, timboo qophaa'u, macaafa caafamu hundumaa irri isaa keessi bareedaadha. Irri isaa keessa barumsa ijoollee laanguweejii barsiisuudhaaf ijoolleen aktiif akka taatuuf sammuun ishee akka qaramuuf jedha irra keessa. Yeroo gazlixxan summii isaa argitu. Sabni Israa'el gosi tokko waan Waaqayyoo waaqessu fakkaateetu mana qulqullummaa keessatti ijoollee qalee Waaqayyoof hin dhiyeessaa jedha. Waaqayyo immoo ergaa kana akka hin fudhanne iddoo adda addaatti dhowwameera. Isa isinitti agarsiisa. Warri lammataa harka dhibba keessaa dhibba Waaqayyo irraa galagalanii waaqa tolfama Asheeraaf, waaqa tolfama Moleekiif ijoollee isaanii aarsaa kan godhan waaquma irraa kan galagalan 100%. Macaafa moototaa isa lammataa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 kaasee amma 17tti. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 amma 17tti ilaaluu dandeessu. 17 irraa akkasidha. Ilmaan isaaniidhaaf intala isaanii ibiddaan gubanii dhiyeessanii eenyuudhaaf? Moleekiif Asheeraafidha. Isaan kun immoo warra dhibba dhibba galagaleedha. Warra sadaffaan isinitti hima. Keessa of barbaanna. Warri sadaffaa immoo warra dhimma hin qabneedha. Warra dhimma hin qabneedha. Akkanadha Lewwota boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irraa namoonni isin keessaa mucaa isaanii waaqa tolfamaadhaaf yeroo aarsaa godhanii dhiyeessanii mucichi akka hin duuneef falmuu dhiistanii warri irraa galagaltanidha. Anillee namicha kana godhuuf firdii nan kenna. Abaarsas mataa isaatti nan galagasha. Warri irraa gortanidha. Afaan Ingiliffaanii they close their eyes jedha. Ija isaanii dunuunfatanidha. Sabni Israa'el warri kaan waaqeffannaa fakkeessan homaa miti jedhanii. Warri kaan tootaali Waaqayyo irraa galagalanii ijoollee isaanii aarsuutti ka'an. Warri kaan immoo dhimma hin qabnu jedhan. Warri gadheen warra sadaffaati. Warri gadheen dhimma hin qabnudha. Waa'ee ijoollee dhimma hin qabnu namni kan mana kana keessaa jedhu yoo jiraate soba jedheen isinitti hima. Ijoollee guddifanneeraa jedhu namoonni. Warri ijoollee guddatan immoo ijoollee keessatti ijoollee fidaayira. Akkoo taatu akkoo bira dabarraan akaakilii taatu. Umuriin keessan daballaan abaabilii taatu. Yeroon itti ijoollee guddisuu dhiisan hin jiru. Ofiin godhanne ta'e kan obboleessaa kan obboleettii kan isin guddistan kan isin irraa xaraddanii itti rakkattanii nyaachisanii obaastanii isaanis isin guddatu isaanis ijoollee godhatu ijoolleen ijoollee isaanii isin dhiba. Kanaaf yeroon keessaa riitaay inni dhimma hin qabu abbee mucaa isaa guddatee fenna. Mucaan isaa guddates mucaa fida keessaan baane namichi. Mitiiree? Doktara Saffaadhaa fi Biraaneen guddifatanii ijoolleen isaanii guddatanii iddoo ga'anii amma boqonnaa jedhan boqochuu hin jiru dheengadda dhufeera tokkommoo. Akkasuma jechuudha isaaniin fakkeenyaan fudhe. Maal boqonnaan isa maachimayyuudha. Kanaaf yeroon itti keessaa ba'an hin jiru. Sabni Israa'el iddoo sadii itti rame eessa irra nuyi? Nuyi warra fakkeessu namoo nuyi warra dhimma mataa isheeti la barbaadde jedhattu isa tuume isa guddisaa
kan kooyyuun beeku anoo dulloomeera naafuu naa gameera afaanichaan beeku aadichaan beeku jireenyichaan beeku mataa koo qabadheen cal jedha Waaqayyo akka barbaade haa godhu warra jedhantu gadheedha jedha. Egaa akkasedha Lewwota boqonnaa 24 irraa isa jiru isinii dubbisuu koo naa wayya. Namoonni biyya sanaa yeroo dhala isaanii Moolekiif dhiyeessan akka hin ajjeefamneef ilaalanii namoonni irraa galagalan ilaalanii warri dhimma waldaa ta'edhaan irraa galagalan dhimma luba tokkichaa yookaan luba lama sadii iddoo tokko saba geggeessuu dhimma isaanii ta'edhaan warri irraa galagalan warri hin danda'u jedhanii irraa galagalan naagameera anoo lafan naquun qabu waan an godhuun qabu jedhanii warri irraa galagalan kaataagorii warra sadaffaati. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin waan goonus jira akka itti goonus jira ijoollee keenya irraa galagaluu Waaqayyo nu haa oolchu. Ameen ameen ameen. Inni sadaffaa. Inni sadaffaa. Waraqata sanaan alatti luba. Waraqata ishee pirogiraamiin irra jirtu. Maaliif calluma hidhee yoo noofee daqiiqaan hin darba saabii ta'eef waraqatatti hin qabu. Yaa. Qaba homaan jedhu. Inni sadaffaa. Fariyoon waan inni godhe isinitti agarsiisa. Saba Israa'el iddoo sadiitti ramanii waan isaan ijoollee irratti hojjetan isinitti agarsiiseera. Sadaffaa irratti mootota warra Waaqayyoo saba koo tiksaa jedhee itti kenne. Isan isinitti agarsiisa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo seera mootota isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amma 13 yoo dubbistanii waa'ee Salomoon isinitti hima. Salomoonii Heetota keessaa, warra Mo'aab keessaa, warra Amoon keessaa, warra Edoom keessaa, warra Siidoon keessaa dubartii fuudheedha. Isaan kun immoo harka qullaa dhaquure. Waaqa tolfamaa fudhatanii akkan harka qullaa dhaquure. Yeroo fuudhan wayii wajjin geessumni. Durba wayii wajjin ergumni. Waaqa tolfamaa isaanii fuudhanii dhaqanii innis isaaniin goyyoomeetedha. Iddoo aarsaa waaqa tolfamaa Molek isaaf ijaareedha. Asheeraaf ijaareedha. Salomoon kan kana godhu. Erga Solomoon kana godhee booddee Minaaseen namni jedhamu akkasedha. Minaaseen ilma isaa aarsaa gubamu godhee dhiyeesseedha. Mootota isa lammaffaa 21 irraa Minaaseenedha. Lakkoofsa 8 irraa ilma isaa aarsaa gubamu godhee dhiyeesse. Kan isin dhibu sabni Israa'el Solomoon booddee yeroo gargar cabu Israa'elii fi Yihuudaa jedhame. Israa'el kun warra wal makanii warra gosa lamaati warra wal makaniidha. Warri Yihuudaa kun warra gosa 10ti warra fooyyee qabu jedhaniidha. Warri sun badanii illee deebineeru warri kun garuu Waaqayyo ristoor godhe deebise. Kan isin dhibu mootonni ijoollee isaanii qalanii waaqa tolfamaaf dhiyeessanii warri Yihuudaati. Isaan keessaa Minaaseedha inni tokko inni kaan immoo Ahaaz nama jedhamudha. Akkasedha. Ahaaz namni jedhamu mootiin Yihuudaa dachaa ilma Hemoon keessatti ixaana hin aarse ilmaansaas ibiddaaf gubee aarsaa godhee isaan dhiyeesseedha. Amma gaa jaallanna ijoollee keenya. Minaaseen isin jaallata. Ahaaz isin jaallata. Solomoon isin jaallata. Garuu hafuura ijoollee isaanii caalaa isa isaan ijoollee isaanii jaallatan caalaa ijoollee kana dabarsanii akka kennaniif godhu hafuura waaqa tolfamaatu jira. Seera isaa beeku Waaqayyo seera Lewwotaa boqonnaa 18 keessa deebii 12 yoratanii ijoollee aarsaa godhanii dhiyeessuun fuula Waaqayyo duratti ajaja du'aa Waaqayyo abban warra akkas godhanii isin keessaa gadi baafamanii ajjeefamanidha. Kana hundumaa beeku garuu practice godhu. Dhumarratti Molek kan jedhamu tokko asirratti footoo isaa naa baasatee ta'e hin beeku waaqi tolfamaanii akka inni itti taa'uun isinitti agarsiisa.
akka inni tataa'u amantiin hin qabu fakkaata. Harka isaa bal'isee taa'a. Maayikii qabata malee akka isaa gochuun hin danda'a. Argitaniitu biddiiqee taa'a. Yeroo biddiiqee taa'u kana ijoollee nama namicha kana hin baqatti jettanii yaaddu? Ijoolleen nama harka bal'isee hin barbaaddi. Harka bal'isee taa'a. Ebenezer isin meeqatu harka bal'isee taa'a? Achumatti naa eegi harka bal'isee taa'a. Big Company kan jedhamu timboo kan gurguru keemikaala 7,000 itti dabalee mi'eessee urgeessee wanta ijoolleen karaa barbaadan argachuu danda'an keemikaala 7,000 itti naqee kaampaanii warra timboo harka bal'isee ijoollee eegaa jira. Warri macaafa caafani, warri ijoollee balleessan, warri ati durbas dhiiras mini of keessatti ilaaleedhan, warri waan hin taane ijoollee keenya argisiisaa oolan macaafa caafani harka bal'isanii eegaa jiru. Fakkeenyaaf biyya Filooriidaa keessatti macaafa 1,000 ol, macaafa 1,000 mini ayinataa yookaan immoo bifa 1,000 ol kan ta'u laabireerii keessaa uummanni iyyee keessaa baase. Biyya Teeksaas keessa macaafa 650 kan ta'u laabireerii keessaa ijoollee keenya balleessanii iyyanii baafatan. Biyya Mizurii keessaa macaafa 430 olii ayitemii isaan isinitti hima macaafa min sanyii macaafa iyyanii maraatanii keessaa baafatan. Biyya Minisootaa keessaa macaafi tokko laabireerii keessaa hin dhoowwamne. Gender queer macaafa ijoollee maraachu warri godhan harka bal'isanii eegaa jiru. Irra isaa keessa siilii bareedaa, jecha bareedaa, celebrity irra jira. Namoota adda addaati irra jira. Nama isaan arguu barbaadan, seenaa isaanii dubbisuu barbaadantu irra jira. Isaan jalqabu ergasii booddee xoofoo saadhaa sana kennaafii adeemu. Harka bal'isanii jiru. Yeroo dhiyootti as keessatti hin barsiifna. Ijoollee bifa maaliin? Bifa karameellaadhaan, bifa iskiriiptoodhaan, bifa SUPdhaan, bifa maastikaatiin, bifa waan adda addaatiin godhanii wanta isaan adoochu keemikaala 7,000 amma 30,000 qabaachuu kan danda'u kan suusiidhaan ijoollee keenya mataa balleessu, kan jireenya isaanii balleessu qopheessanii suuqii hundumaa keessa afanii mi'eessanii. Yeroo biraa walii wajjin baruu dandeenya. Timboo nama adoochuu duri namni timboo xuuxuu ni ajaa. Amma nama timboo isaan qopheessan shittoo dibate seetu eessaa argatte shittoo anaattu. Urgaansa kan bira darbi isiniin jedhu. Shittoo kanaanitti waamu harka bal'iseera moolee karra. Har'a ijoollee karaa afuri akka seenaan jedhutti akka afuritti ajjeesu bara durii. Tokkoffaan hin gubu. Lammaffaan mataa isaanii dhoosu. Mataa dhoosu. Sadaffaa irratti macheessanii gadhiisu qorrata ajjeesa. Arfaffaa irratti bineensatti gadi dhiisu. Bineensa nyaata. Har'a sammuu mataa ijoollee keenyaa dhahaa jiru. Teknooloojiidhaan dhahama malee. Gubaa jiru. Somba isaanii turuu isaanii sammuu isaanii gubaa jiru. Gaafas abidda har'a teknooloojiidha malee. Ijoollee macheessanii nutti gadhiisanii daqiiqaa tokko isin dubbattan ija babaasu ijoolleen. Keemikaaliitii ija babaasisa. Macheessanii haraqee laatuun min akka bara durii teknooloojiidhaan macheessanii nutti gadhiisu. Ijoollee bineensatti gadi dhiisu. Ijoolleen aisoleetidii taati. Qobaa taati. Hinaasoitti naajjin hin dubbatinetti. Kanaas obsiisu isaan naqanii fi harka bal'isanii eeganiiru saabii ta'eef. Nu caalaa mi'eessaniitti dhiyeessu. Nu caalaa bareechaniitti dhiyeessu. Kanaaf maal gochuu qabnaa seennu torbee ilaallaa. Waa tokko isinii dhufaa fi teknooloojii ammaa keessaa garaa keessatti jalqabu. Garaa keessatti jalqabanii kana dubbiin
achi keessa kaa'anii fidu. Kan isin dhibu seerri biyya kana keessaa Reproductive Action Act kan jedhamu 2023 kan iddoo kanatti ba'ee namni yoo barbaade baasu yoo barbaade mucaasaa garaa keessatti hambifachuu danda'a. Legal in Minnesota. Mucaan keessa waggaa 18 gadi yoo ID baafachuu dhatte isintu dhaqee farramaaf. Mucaan waggaa 14 ulfa baasu yeroo dhatte garuu isin hin barbaachistan. Here is in Minnesota. Mucaan waggaa 18 gadi ID baafachuuf firmaa keessan barbaadu. Ulfoof keessaa baasuuf garuu isin hin barbaachistan. Hin barbaachistan. Achiin hin baatan. You don't have any right. Maarree sila darbe yottam goona. Biyya Ameerikaa keessatti seerri ba'ee uummati irratti dachee diige baay'eetu jira. Namni jaa'u seenaa jijjiira sababii ta'eef. Isa kana amma diteelii isaa baay'ee hin dubbadhu. Yeroo biraa teenye akka waldaatti walii wajjin maal gochuu dandeenya? Sagaleen keenya akkamittiin dhaga'ama? Dubbiin Waaqayyoo inni jiraataan inni humna hojjetu of keessaa qabu. Inni waan hundumaa diigu, jabina keenya, cimina keenya, garaa ka'uu keenya, isaa wajjin hiriiruu keenya yeroo barbaadu Waaqayyo Museedhaan nama tokkittiidhaan seenaa nama miliyoonii lamaan ni jijjiire, nu nama baay'eedhaan seenaa ijoollee keenyaa jijjiiruuf amanamaadha. Meemeen ol ka'an kadhannaa. Ol ka'an kadhannaa. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Nuyi yuuyyee miti. Nuyi gaddeebii miti. Nuyi sagalee qabna, sagalee kan nuu kennesi. Nuyi biyya qabna, biyya kan nuu kennesi. Nuyi mirga qabna, mirga kan nuu kennesi. Maqaa Yesuusiin sabi kee kun jal'ina dura haa dhaabatu. Ameenedha. Ameen ameen. Jireenyi keenya buddeenaa oli maqaa Yesuusiin saba kee jiraachisiyaati. Jireenyi keenya bishaanii oli, bishaanii ol nu jiraachisiyaati. Maqaa Yesuusiin hafuurri hamaan tokko saba kee danda'uu akka hin dandeenyeef abidda keen irrattidha maqaa Yesuusiin. Adda saba kee irra abiddi haa ta'u. Arraba saba kee irra abiddi haa ta'u. Arraba ijoollee keenya irra abiddi haa ta'u. Adda ijoollee keenya irra abiddi haa ta'u. Kaasi saba kee maqaa Yesuusiin. Kaasi Musee nu keessaa. Kaasi Dibooraa nu keessaa. Kaasi warra muggutanii seera jijjiiranii. Warra hojii seexanaa dura dhaabatanii. Warra yaa Waaqayyoo akka ijoollee Israa'el waaqa tolfamaa diiganedha. Geediyooni galgala diigee buleedha. Ganama kaanii waaqa tolfamaa dhaban jedha. Sabni kee jilba isaatiin haa diigu. Ijoollee isaa hojii walii galuudhaan haa diigu. Seera jijjiiruudhaan haa diigu. Of tuffachuu dhiisuudhaan haa diigu. Maqaa Yesuusiin sabii kee kan haa hidhatu. Ameen hidhachiisi. Barsiisi saba kee. Itti dubbadhu saba kee. Folloo sitti agarsiisi saba kee. Haxxummaa diinni golatti hojjetu nutti agarsiisi maqaa Yesuusiin. Arginee rukutuu akka dandeenyu nu gargaari. Ilaamaa keenya keessa gashiyaati. Ija keenya keessa gashiyaati. Gootummaa kee nurratti labsiyaati. Abbummaa kee nurratti labsiyaati. Hin dandeessu nuun jedhiyaati. Isinii wajjin hin jira nuun jedhiyaati. Museen attamiin godhe nansi wajjin hin jira. Haleluuyaa. Raa'ii gaadulaa baay'ee ganamoos Yesuus bara baraan gooftaadha. Museen attamiin godhe nansi wajjin hin jira. Sabni keenya attamiin godha jedhu Waaqayyo si wajjin hin jira. Ameenedha. Ameen ameen. Ameen ameen. Abdii kan nu kutachiisu kan rukutame haa ta'u. Ganda keessa labsee dadhabbii kan labsu nu keessaa yaa Waaqayyo kan barate haa ta'u. Arraba warra dadhabbii odeessanii jabinatti kenniyaati. Arraba warra ani hin danda'u odeessanii nan dandeessa jedhaati. Maqaa Yesuusiin hin dandeenya. Waan hundumaa siin gochuu hin dandeenya. Maqaa keessa jiraataatiin waan hundumaa gochuu hin dandeenya. Kaasi saba kee irribaa. Kaasi saba kee irribaa. Mirga isaa habaru sabi kee. Falmachuu danda'u sabi kee. Humna keetiin bobba'u sabi kee. Abidda fudhatee gadaa ba'u sabi kee. Jijjiirama habidu sabi kee. Haleluuyaa. Kennaa ulfina Waaqayyoof humna kana isinii kenna Waaqayyo. Yesuus bara baraan gooftaadha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Inni nutti alaammate nu nyaatu inni gooftaadha. Oollu Waaqa irratti maqaan isaa eebbifamu. As lafa irratti maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo mo'aadhee. Waaqayyo mo'aadhee. Waaqayyo abidda kee abaasa. Waaqayyo boolla leencaa kee abaasa.
Waaqayyo nu wajjin hojjete. Yesuus gooftaadha. Abiddi mana kana haa boba'u. Humni seexanaa haa rukutamu. Dhukkubsataan haa fayyu. Suusiin haa baadu. Maqaa Yesuusiin harka keenya irratti gooboon haa diriiru. Dukkanni haa ifu. Achumummaa keessaa nu baasi ati. Maa'iga dula iga namoos Yesuus bara baraan gooftaadha. Maqaan kee eebbifamu. Yeroo nu amma qabnu marii amma qabnu irratti hafuurri qulqulluun duwwaana dubbatu. Maqaan ilma kee Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Eebbifamaa harka keessa rukutaa gammadaa Waaqayyotti jabaadhaa.